Akka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii. Egaan har'a kan qabannee dhufnee jirru seenaa gaazexeessaa Tasfaayee Gabra'aab yookiin gaazexeessaa Gadaa jedhamu kan isinitti himuu fi gaazexeessaa fi barreessaan Tasfaayee Gabra'aab yookiin Gadaa jedhamee maqaan itti moggaafamee jira. Kun eenyu dhalaata? Tasfaayeen kun eenyu? Eessatti dhalate? Maal hojjechaa ture? Gochaanni gochaa ture bu'aanni biyyittii kanaaf buusee hojiinni keessa ture maal ture eessa ture eessa garam akka deemee akkamitti ture akkamitti du'ee eessatti du'ee kan jedhu bal'inaan isinitti himnaa nu faana turtii godhaa. Egaan Bulloo Entertainmentii kan jedhu kana peejii kana laayikiif sheer sabskiraayib gochuu akka hin irraanfanne yeroo yerootti odeeffannoo haaraa qabannee dhufnu isinii dhiyeessina asumarraan argachuuf kana gochuu akka hin irraanfanne isin jenna. Gaazexeessaa Tasfaayee Gabra'aab yookiin gaazexeessaa Gadaa Gabra'aab kan dhalate waxabajjii 22 bara 1960 magaalaa Bishooftuutti maatii isaa Eertiraawota irraatii dhalate. Bara dargii keessaa gara dhumaa jalatti humna waraanaatti filatamee leenjii fudhatee erga waraana irra ture booda utuu hin turiin mootummaan dargii kufuudhaan Addawaawin dhufee aangoo erga qabatee booda mootummaa Addawaawaa wajjiniin gara Finfinneetti galuudhaan hojii gaazexeessummaa hojjechuu eegale. Waajjira gaazexaa yeroo yerootti maxxanfamu keessattis dura ta'aa waajjira sanaa ta'uudhaan hojjechaa ture. Mootummaan Addawaawaa waliin gaazexeessaa hidhata cimaa qabu Iffooyitaa kan jedhu keessas geggeessaati ture. Gaazexeessaa Tasfaayeen yookiin Gadaan hojii gaazexeessummaa biratti kitaabota baay'ees maxxanseera. Mootummaa biyyaa keessatti mootummaa biyyaa kan ture waliin waliigaluu dhabuudhaan biyya Itoophiyaa dhiisuudhaan gara biyyoota Keeniyaa, Kaaba Afrikaa, Neezerlaandii fi biyyoota biraattillee naanna'ee jiraachaa tureera. Hojiin gaazexeessummaa erga dhaabee booda kitaabota 8 ol maxxansuun uummata bira ga'ee jira. Kitaabota 8 afaan Amaariffaatiin yeroo barreessu kitaabota 8 keessaa dubbistoota biratti beekamtii guddaa fudhachuus argateeti jira. Gaazexeessaa Tasfaayee yookiin gaazexeessaa Gadaan hojii gaazexeessummaa biratti kitaabota baay'ee maxxansee jira. Mootummaa biyyattii ture waliinis waliigaluu dhabuudhaan kitaabonni barreessuu kanarratti dhiibbaa guddaa irratti uumuu isaarraan kan ka'e biyya Itoophiyaa gadhiisuudhaan gara biyyoota Keeniyaa, Kibbaa Afrikaa, Neezerlaandii fi biyyoota biraarras naanna'ee jiraachaa ture jira. Hojii gaazexeessaa biratti immoo kitaabota hedduu maxxansee jira. Kitaabota gara 8 ol maxxansuun uummattoota bira ga'eefii jira. Kitaabota 8 ol afaan Amaariffaatiin yoo barreesse kitaabotni kun dubbistoota biratti beekamtii fi fudhatama guddaas argateefii jira. Kitaabota barreesse 8 sana keessaa kitaabni tokko asoosama dheeraa Burqaa Zimmataa yookiin Callisuu Burqaa jedhu kanan kitaabota namoota afaan Amaariffaa dubbisan biratti afaan Amaariffaa dubbisan tokko biratti baay'ee qeeqamuu fi jibbiinsaaf shakkiinsa guddaa irratti uumee jira. Maaliif kitaabni Burqaa Zimmataa jedhu kun uummattoota yookiin namoota tokko afaan Amaariffaa dubbisan biratti maaliif irratti qeeqame? Maaliif jibbanii? Maaliif shakkanii? Waa'ee kitaaba kanaa bal'inaan dhumarratti isinitti himaa. Amma gara odeeffannoo isaa biraatti isin dabarsaa. Tasfaayee yookiin Gadaan yaadannoo dhuunfaa asoosama gaggabaaboo fi afoolota adda addaa barreessuun beekamtii guddaas argatee jira. Addawaawaayin calqaba isaarraa hanga dhuma Finfinnee galutti qabsoonni godhaa turee fi seenaa jajjaboo kan ibsu fuula walitti aanu kitaabota baay'ee barreesse. Kitaabota sana keessaa Taraarochin yaan qaxaqaxa tuulid kitaaba jedhu maxxansuun beekamtii guddaas argatee jira. Tasfaayeen hojii gaazexeessummaa dabalatee mootummaa Addawaawee keessatti hojjechaa turuu isaatiif jiruu mootummaa kana keessattis hojii inni hojjechaa ture kun mootummaa fi uummata walitti naqaa sababa dhufeen erga eegalee booda waliigaltee mootummaa waliin qabu gidduutti baay'ee cimuudhaaf jireenyaaf illee biyya kana keessatti akka garaasaa socho'uuf gaafa bilisummaa dhabu biyya kanas baqatee gara biyyoota ambaatti baqatee badee jira. Gaazexeessaa Tasfaayee yookiin gaazexeessaa Gadaan erga biyyaa ba'ee boodas kitaabota inni maxxanse keessaa የጋዜጠኛው ማስታወሻ የደራሲው ማስታወሻ kan jedhu kun uummattoota biratti baay'ee fudhatama guddaa argachuun akkasumas uummattoota bal'aa baay'eetti haasofsiisuun namoota baay'ee dinqisiisuun akkasumas
hubannoo guddaa fi ofitti harkisa guddaa argateeti jira. Gaazexeessaa Tasfaayee Gabra'aab erga biyyaa ba'ee biyya Keeniyaa keessatti dhukkuba hamaatiin qabamuudhaan utuu yaalamaa jiruu waggaa 53ffaatti addunyaa kanarraa du'aan boqotee jira. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainmentii odeeffannoo Tasfaayee yookiin yaada qabnu gabaabsinee isinii dhiyeessinee jirra. Itti aansuun gara gubbaarratti waa'ee kitaaba Burqaa Zimmitaa yookiin callisuu burqaa kan jedhu odeeffannoo bal'aasaan amma isinitti muutti ga'eetiin jira. Waa'ee kitaabni Burqaa Zimmitaa yookiin callisuu burqaa jedhu kun uummattoota yookiin deeggartoota yookiin dubbistoota afaan Amaariffaa asoosama gaggabaabaa kan Tasfaayee dubbisan keessaatti qeeqa guddaa fi jibba guddaa fi gufuu guddaa itti ta'ee jira. Maaliif kitaabichi kunoo maal of keessaa qaba kan jedhu kana bal'inaan isinitti hima. Kitaabni Burqaa Zimmitaa yookiin callisuu burqaa jedhu kuni kitaaba waa'ee seenaa Oromoo bara Minilik keessa kan ture sana uummata naannoo Arsii Aanolee Calanqoo irra kan turan irratti dararamuu fi dhiibbaa guddaa kan qabu akkasumas baay'ee kan suukanneessa kan qabu mootummaan Minilik yeroo sana keessa kan ture uummattoota dubartoota harma muruun daa'imman qaluun keessaati onnee fi kalee isaanii keessaa baasuudhaan dhiibbaa guddaa irratti gaggeessuuf abbootiidhaan harka isaanii irraa muruudhaan Aanolee keessatti Calanqoo irratti dhiibbaa guddaa uumaati ture. Kan inni uumaa tures uummanni kun siif hin bitamnu jechuudhaan sirna bittaa garbummaa Minilik ture sana keessatti siif hin bitamnu jechuudhaan uummanni gadaadhaaf qofa bullaa. Uummanni siif hin bitamnu jechuudhaan uummanni Oromoo kana gochuudhaan dhiibbaa kana irratti uumuudhaan dhiibbaa kana uumee lubbuu namoota baay'ee dhangalaasee dhiiga namoota baay'ee gannaqee lubbuu namoota baay'ee balleessuun dubartoota harma isaanii irraa mulee Aanolee irratti Calanqoo irratti kan jiru dararama meeqa kan hundumaa kana kadii of keessaa qabuuf kanaaf jecha uummanni Oromoon kana dhiibbaa ragee kana sababa inni barreesseef jecha uummanni afaan Amaariffaa dubbisan kun isaan irratti dhiibbaa guddaa uume. Kanaaf uummanni Oromoo gaafa kitaaba kana dubbisu fincila kaasuudhaan Minilikiidhaan mormuudhaaf ka'ee baay'ee irratti lola guddaa kaasee kan irratti lubbuun namoota hedduu dhume. Fincillis mootummaa bara sana ture irratti ka'ee baay'ee rakkina guddaa sababa uumeef uummata Amaaraan uummata Oromoo baay'ee gidirsaa miidhaa sababa turaniif kana kan hundumaa sababa of keessaa qabuu fi uummanni Amaaraa maaliif icciitii kana baasee barreesse jechuudhaan kitaaba kana jibbuudhaan isarrattis olola guddaa kaasanii jiru. Kun seenaa guddaa of keessaa qaba. Namoonni baay'een kana seenaa kana dhageenye sin argine jirtan kitaaba Burqaa Zimmitaa jedhu kana barbaadanii bakka inni jiru dubbistanii seenaa bal'inaan isarraati argachuu dandeessu. Egaan nuti gama keenyaan Bulloo Entertainmentii irraa odeeffannoo arra qabnu kanuma. Odeeffannoo kan biraa saaraaraa dhufu qabannee dhufnee isin eegna. Odeeffannoo kan jiru kan immoo akka yeroodhaan isin qaqqabuu fi Bulloo Entertainment kan jedhu kana subscribe fi like gochuun irraanfatina. Yoo subscribe like gootanii odeeffannoo haaraa guyyaa guyyaatti isin qaqqabuu danda'a jechuudha. Akkasumas immoo yeroo dhiyootti sagantaalee bashannanaa sagantaalee isin bohaarsisu akkasumas waa'ee aartii barachuus yoo barbaadan sanas qopheessaati jirra. Artiistotaatii fi koomeediyaanota baay'ee jaallattanis asuma Bulloo Entertainmentii irratti argattu isinii dhiyeessina. Yeroo dhiyootti nu eegaa kanaaf nu biraan hafiina. Turtii gaarii isiniif hawwina. Bulloo Entertainment oduu kana yookiin odeeffannoo kana kan isiniif dhiyeessaa jiru kan isiniif qoodaa jiru an maqaan koo Daani'eel Abarraan jedhama. Egaa kan biraatiin hafne yaada qabdanis jalatti koomentii jalatti nuuf barreessaa. Bulloo Entertainment kanuma keessanidha. Afaan keessaniin odeeffannoo haaraa tokko qabannee isiniif dhufna. Nuuf hordofaa nu biraan hafiina. Like, subscribe, share gochuu akka nu biraan hafne Bulloo Entertainment nagaan oolaa oolmaa gaarii isiniif hawwina.